Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa egaan guyyaa har'aa magaalaa Dambidollootti argamuudhaan taphoota liigii olaanoo ramaddii baatiin magaalaa Dambidollootti dorgomaa jiran karaa fuula miidiyaa keenyaa simbiraan qaqqabsiisaa turuun keenya ni yaadatama. Ammallee tapha torbaffaa itti fufuudhaan kan inni geggeeffamudha kan inni ta'u haga ammaatti gaa taphoonni torbee ja'affaa geggeeffamanidha kan isaan jirani. Egaan kanumaan wal qabatee egaa keessummaa tokko magaalaa Dambidollootti argannee simbiraan ga'uuf jenna. Keessummaan kun eenyu laata kan jedhu immoo turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna. Qophii kana qopheessuudhaan kan si waliin turu ani Sanyii Cannaqaati haga xumuraatti na waliin tura. Magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa Shanitti dhalatan ijoollummaa isaaniirraa kaasuun piroojeektii akaadaamii fi kilabiiwwan garaagaraa keessaa kubbaa miilaa taphachaa guddatan. Maqaan koo Misgaanuu Nagaraa Taayisaan jedhama. Kanan lallabee darbe magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa Shanitti amma godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo jiraata. Tole gaanii akkuma beekamu Itoophiyaa Gurbaas Federeeshiniin piroojeektii irratti hojjechuudhaaf baroota 85 asii kan inni hojjechaa ture. Achi keessatti bara 88 piroojeektii Abdii Borii jedhamu hundeessine kan Kumarraa Baqqalee amma inistiraaktarii ta'ee inni leenjisaa ture. Achi keessatti piroojeektii achitti jalqabne achumaan mana barumsaatiif dorgommii sadarkaa caa kan mana barumsaa dorgomne bara 88 achumarraa ka'ee gara kilabiittis kilabii garee naannoo irratti hundeessuudhaan darbee kilabii akka bulchiinsa magaalaa Naqamteetti akkasumas akka poolisii Wallagga Bahaa irratti kanan hirmaachaa ture jechuudha. Walumaa galatti gara waggaa 13 amma 16 gidduutti ispoortii kubbaa miilaa keessan ture. Piroojeektii irraa hanga kilaba magaalota garaagaraaf taphachuu danda'aniiru. Innis piroojeektii Abdii Leeqaa, kilabii Intisaar, poolisii Wallagga Bahaa, bulchiinsa magaalaa Naqamtee fi warshaa sukkaaraa Fincaa keessaa taphachaa turuu isaanii dubbataniiru. Kilabii ani kubbaa miilaa keessatti jalqabe piroojeektii irraati gaafa baanu kan mana barumsaa taphanne achumaan piroojeektii irraati haa ilaalaman jarri kun jedhamee poolisii Wallagga Bahaaf taphanne jechuudha. Amma liigii olaanaa kan kaftanyaa liigii irratti kan leenjisaa jiru takka inni wajjiniin poolisii magaalaa godina Wallagga Bahaatti dabalamne umriin keenya xinnoodha. Haa ilaalaman jedhamnee achitti dabalamne wal dorgommii kana irratti waggaa 2 poolisii Wallagga Bahaaf hin taphadhe. Isa booda bulchiinsa magaalaa Naqamteef hin taphadhe. Isa booda bara 95 warshaa sukkaaraa Fincaa fi taphanne jechuudha. Yeroo Naqamtee kaampii godhatanii ta'u. Gama ogummaa murteessummaan ammoo murteessaa sadarkaa lammaffaa bara 1995 kan fudhatan yoo ta'u bara 1997 ammoo murteessummaa sadarkaa tokkoffaa fudhatan. Murteessummaa federaalaa ammoo bara 2013 akka fudhatan dubbataniiru. Murteessummaa bara 1995 sadarkaa lammaffaan fudhe. Akkuma kanas bara 1997 sadarkaa tokkoffaa fudheen. Federaala immoo bara 1923 fudhadhe jechuudha. Kanaaf dhimma murteessummaa kana keessatti bara 1995 akkuma fudhadheen achuma irratti dorgommii miinii boolii irratti jalqabne achumarraa ka'uudhaan walisootti bara 97 walisoo barumsaaf dhaqeen ture. Achitti Mustafaa Makkiifaa wajjiniin achittis kanan taphachiisaa ture jechuudha. Erga gama hooggansaatti dhufanii ammoo ispoortii godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti tajaajilaa turuun akkasumas piroojeektii dhuunfaa isaanii ijaaruun sochii ispoortii keessatti shoora olaanaa baachaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Hojii mootummaatti dhufe godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horrootti hojjetaa waajjira maallaqaa ta'een qaxarame. Ergasii booda hooggansa waajjira ispoortiin ture naannoo bara 2003 kaase. Yeroo sanatti piroojeektii mataa kootii biyya sanatti hundeesse baasii mataa kootiin kubbaas wanta adda addaa gochuudhaan ijoolleen leenjisee har'a akka biyya sanaatti ispoortii godina kanaa keessatti illee kan ga'ee baay'eedha jechuudha. Kanumatti dabaluudhaan bara 2015 immoo erga magaalaa Dambidollootti jijjiirame booda magaalaa Dambidollootti istaadiyeemiin amma argitan kuni akka inni dorgommiif mijataa ta'uuf bara 2016 ganna keessa teessuma gara kanaan mul'atu kana teessumoota kana akka kanatti akka inni qarratsame meedaan kun walakkaansaa tinii ture.
biyyoo ture jechuudha. Biyyoo ala marga muree fideetanii seeftineetii wajjiniin barii sa'aatii 12 amma sa'aatii 2 kan hojjennee dirree kanallee akka liigiin asirratti qophaa'uuf bulchaa godina wajjiniin taane kantiibaa magaalaa wajjiniin taane wantoota kana haala mijeessinee godinni Qeellam Wallaggaa hawaasni isaa ispoortii baay'ee jaallata. Bulchiinsi magaalaa Dambidolloo jiraataan isaa ispoortiif of kennaadha waan ta'eef jaalala ispoortiif hawaasi qabnu kan keessatti immoo ga'ee keenya biyya kana irratti dorgommiin geggeeffame leenjiin leenjistummaa sadarkaa lammaffaa sadarkaan tokkoffaa godina kanatti akka inni kennamu leenjii leenjistummaa kan kubbaa miilaa kaafdii laayisansiin biyya kanatti akka inni kennamuuf qindoomina hojjettoota ispoortistoota wajjiniin taane Dambidolloo Yuunivarsiitii wajjiniin taane akka biyya kanatti geessifamu godhaa turreerra jechuudha. Liigii olaanoo Oromiyaa ramaddii ba'aa magaalaa Dambidollootti geggeeffamaa jiru sababeeffachuun koree naamusaa fi teeknikaa sagantichaa affeerraa irbaataa godhaniifii jiru. Waan hojjedhu keessatti wanta gaarii yoon hojjedhe sammuu koo boqonnaatti argata. Qabeenya qabaadhees miti jechuudha. Hojjetaan mootummaa wanti inni argatu beekamaadha. Garuu jaalalli ispoortii keessatti argatan sammuu namaa keessaan badu waan ta'eef waan qaburraatii qusadhee maatii ispoortii kana keessatti jaalala ispoortiin qabu argisiisuun gaariidha yaada jedhumurraa ka'ee darbees uummanni magaalaa Dambidolloo uummata jaallataaf hammata akka inni ta'e albiitiroonniif koreewwan dhufan kun magaalattiin kun maal akka qabdu akka isaan hubataniif maalummaa magaalaa kana ambaasaadara magaalaa Dambidolloo deebi'anii akka isaan ta'an yaaduudhaan ga'ee koo ba'uuf yaale jechuudha. Xumurarrattis akkas jechuun Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa galateeffachuun akkasumas ammoo muuxannoo kubbaa miilaa irraa argatan ergaa isaaniin dhaamaniiru. Ani wanti an dhaamu godinni Qeellam Wallaggaa jaallattoota ispoortii hedduu qaba jechuudha. Kubbaa miilaa keessatti seenaa olaanaa qaba. Kanneen akka Taaddasee Tafaleefaa kan biyya kana bakka bu'uudhaan akka sadarkaa biyyaatti deemanii taphataa turan biyya keessatti qabudha. Kanaaf biyyi kun yeroo ammaa kanatti biyya nagaa ta'edha waan ta'eef misooma ispoortii geggeessuuf biyya mijataa ta'e waan ta'eef dhufanii as keessatti pirojektiiwwan adda addaa bananii as keessatti ol guddattoota oomishuun akka danda'amu ol guddattoonni ga'umsa hedduu akka qaban magaalaa Dambidolloo godina kana keessatti kan argaman waan ta'eef yoo misooma ispoortii kana keessatti abbootiin qabeenyaa dhufanii hirmaatanii baay'ee fayyadamoo ta'uun jedha. Namootaan galateeffadhu sadarkaa kana akkan ga'uu fi Kumarraa Baqqalee leenjisaa pirojektii irraa kaasina leenjisaa ture kubbaa miilaa keessatti akkasumas Dr. Geetaachoo Qinaatti akkasumas Naasir Huseen akkasumas Biraanuu Maaster Biraanuu jarreen kun kubbaa miilaa keessatti akkan sadarkaa kubbaa miilaa keessa ture keessatti gahee olaanaa ga'uuf namoota gumaacha godhaa turanii albiitirummaadhaan Maaster Ahmed Ajasan Abdullah Jibril kan jedhaman Naqamteerraa isaaniin ilaalaan guddadhe. Kanaaf gara murteessummaattis akkan dhufu kan naawwate keessaa isa kana waan ta'eef jarroota kanaan galatoomaa jechuun barbaadu. Egaa Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Oromiyaa immoo keessattuu kubbaa miilaa Oromiyaa keessatti liigiiwwan gadaanaa jiran keessaa kaasee amma Pirimeer Liigiitti illee sochii ni taasisaa jiru cimeetti fufuudhaaf yaada akkamii qabdati? Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Oromiyaa dhugaa dubbachuuf taanaan akka Itoophiyaatti federeeshinoota jiran keessaati sadarkaa tokkoffaarra kan jiru jechuudha. Wanti ibsituun kana waan baay'ee kaasuu hin danda'ama. Dorgommiiwwan naannoo Oromiyaa keessatti bakka garaa garaatti hiramee akka geggeeffamuuf kaataagorii umriidhaan illee akka godhamuuf federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa gahee olaanaa taphataa jira jechuudha. Achumaanis pirezidaantii keenya Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa kabajamoo Obbo Firoomsaa Laggasee hojii isaan amma hojjetaa jiran kun taphattoota Oromoo beeksisuu keessattis gahee olaanaa ba'aa waan jiruufi darbees immoo ispoortiin misoomaaf dinagdee ta'uusaa kan agarsiisaa jira waan ta'eef wantoonni kun jabaatee itti fufuu qaba waan beennu waan dandeenyuun isaan cina gorree akka deeggarrummaa asumaan waadaa galla jechuudha. Egaan kabajamtoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa keessummaa nuti isiniif dhiyeessine kan hangammaatti daawwattanidha. Irraa barattaniitu jenneedha kan nuti yaannu qophii biraan hanga walitti deebinutti ani Sanyii Cannaqaan ture akkasumas ogeessi kaameraa koo Daaneel Ayyaaloon waliin ture turtii gaarii.